Guyyaan dubartootaa ji'a kamii fi guyyaa gaafa meeqaa kabajama? Irraa akka dhufee Jawaar dubbattee turte. Baankiin jalqaba Itoophiyaa keessatti hundeeffame baankii kamidha? Qarshii miliyoonni tokko gaafa jechaan wanti lakkoofsaan barreessinu zeeroo meeqa qaba? Jaalallee meeqa qabdi? 1999. Hayi adda baaseen beeknu. Garbummaa iddaan buqqifna dadhabnu ilmaanitti guddifna kan jedhe sanatti fakkaata. Bakka kanaan danda'uun. Booti jechuun maggaabiti jechuun natti fakkaata. Finfinneen bara kam hundeeffamoo Finfinnee? Finfinneen kun yaa kan nagautti bara 1887 waan jedhu nan nagaa garuu dhugaa isaa immoo adda baaseen beeku malee akkam beekutti. Jechi Finfinnee jedhu jecha maalirraa dhufeme? Finfinnee kan jedhu jecha yaa kan yaadutti tarii jecha finiinee waan jedhu irraa dhufee laata waan jedhu yaadu. Finiinee gaafa jedhu waan tokko kallattiidhaan gaafa ibsinu finiinee kan jedhu waan tokko gara ariitiitti kan deemu jechuudha natti fakkaata. Finfinnee jechi jedhu ariitii. Jecha ariitii jedhu irraa dhufe Finfinnee jechi jedhu. Waan akkasii natti fakkaata garuu hin beeku sirriisa. Tole baankiin jalqaba Itoophiyaa keessatti hundeeffame baankii kamidha? Baankiin hundeeffame baankii Abisiniyaa natti fakkaata. Baankii Abisiniyaa kan jedhamu. Bara kamii fi hundeeffamicha kan hundeesse eenyu jedhama? Namoota hundeessan garuu yoon beeku baadhayyuu baankii Abisiniyaa ta'uu isaa beekan. Bara isaa? Bara isaa yaa 890 wayii waan natti fakkaata. 1890 wayii natti fakkaata. 92 waan akkasii natti fakkaata. Tole Afrikaa keessa biyyoota meeqatu jira? Afrikaa keessa biyyoota 58 waan akkasii geera natti fakkaata. 58? 57 yookiin 58 56 ture Sudaan bakka lamatti erga cittee 57 galeera natti fakkaata. 57? Afrikaa keessa biyyoonni jiran biyyoota kana naa waamis hin jedhee tokkoon isaanii naa waamuu dandeessaa? Hunda maqaa dha'uu hin danda'u garuu muraasa isaanii dha'uu nan danda'a jechuudha. Muraasa isaanii? Warreen hundi isaanii maqaa dha'uu hin dandeessu? Amma yoo dha'uu dadhabeyyuu garuu utuun taa'ee tartiibes bira ga'uu nan danda'an jedha. Tole guyyaan dubartootaa ji'a kamii fi guyyaa gaafa meeqaa kabajama? Guyyaa dubartootaa adda baaseen beeknu. Adda baaseen beeku guyyaa sana. Kabajeen beektu haadha keetii fi obboleettii kee fi haadha manaa keef? Haadha manaas hin qabu garuu ani. Hiriyaa kee jaalallee keetii? Isaanumaa kabajuun arga malee ofii kootti kabajees hin beekuni. Kabajeen beektu? Ofii kootti kabajeen beeku yaa. Kanaaf guyyaa isaan beektu? Guyyaa isaa adda baaseen beeku garuu nan dhagaa malee yaa adda baasee beekuu dandeenya. Tole qarshii miliyoonni tokko gaafa jechaan wanti lakkoofsaan barreessinu zeeroo meeqa qaba? Meeqa? Zeeroo meeqa qaba? Miliyoonni tokko moo? Miliyoonni tokko zeeroo 6 qaba natti. Zeeroo 6 qaba. Tole sesseeqii kokkolfii tumaa harkaan keen argaa jedhee weellisaa eenyu jedhama? Sesseeqii kokkolfii tumaa harkaan keen argaa. Weellisaan akka jedhe yaa nun beeku. Beektu? Sirba kana moo dhageessee beektu? Sirba kana dhageen beeku no. Sirba kana moo? Dhageessee beektu? Hin nageenya no jechuun adda baasee nu badheen dhageen ilaalachuudha. Hin nageenya. Dhageessee beektu sirba kana sesseeqii kokkolfii tumaa harkaan keen argaa. Yaa adda baasee dhageen beeku no. Akka yaaddutti immoo sirbi kun sirba dur sirbamedha moo sirba dhiyeenyaa ba'edha? Kun sirba durii sirbame natti fakkaata kun. Sirba kanaan dura warroonni durii sirba natti fakkaata sirboota akkasii kana gaafa yaadu. Malee? Amma abaluu dhachuu hin dandeessu? Abaluu dhachuu hin dandeessu. Tole jecha gootichi Adam Saaddoo keessaa maal yaadatta jecha inni jedhee darbe? Jecha Adam Saaddoo keessaa yaa Adam Saaddoo. Namicha kana quba qabdan dhageessa ni maqaasaa? Jecha Adam Saaddoo keessaa sammuu koo keessarra garuu yaadachuu hin dandeenye. Jecha Adam Saaddoo. Maan moo hin beektu dabarru? Beeka garuu nan irraanfadhe malee. Ilmaanitti guddifna waan jedhe tokko garbummaa iddaan buqqifna dadhabnu ilmaanitti guddifna kan jedhe sanatti fakkaata. Garbummaa iddaan buqqisnaa? Dadhabnu ilmaanitti guddifna. Yoo dadhabne ilmaanitti guddisnaa isatu jedhee kana?
Isuma jira natti fakkaata kana. Adamsaa iddoo jedhee jecha kana. Natti fakkaata. Fakkaata? Ayyee galatoomi. Eshi galatoomatis. Hundoofte jechuun gaarii ta'etu jiru. Hundoofte jechuun maal jechuudha? I don't know. Naan galle. Bara kam hundeeffamte? Hundeeffama Finfinnee. Hundeeffama Finfinnee 19 moo meeqadha? 19 meeqa? 1999. Finfinneen kan hundeeffamte. Finfinneen bara 1999 hundeeffamte. Waan barbaaddeetta miti? Waan barbaadetu hin jenne shiriis ta'uu danda'a 1999 kan dhagee by the way. Finfinneen bara 1999 hundeeffamte. Mee jecha maal jedhu irraati immoo Finfinneen kan moggeesse? Finfinneen jecha maal jedhu irraatidha. Poolitikaa kana hin danda'an. Poolitikaa mini kuni maal jechuudha? Finfinnee jechi jedhu jecha maalirraa dhufe? Finfinnee jechuun maal jechuurraa akka dhufe dhiifama irra naa darbii. Deebisuu hin dandeenye? Deebisuu. Yaaltu? Yaalus hin dandeenye. Tarii dogoggoran dubbadha jedheen. Rakkoon qabu namni dogoggora isaarraa waa baraa yaadu. Finfinneen maal jechuurraa akka dhufe hin beekan. Tole. Baankiin jalqaba Itoophiyaa keessatti baname immoo baankii maalidha? Yeroo jalqabaaf? Yeroo jalqabaaf Nigdi baankii jedhama. Nigdi baankii? Baankii daldala Itoophiyaa? Daldala Itoophiyaa. Eenyutu immoo hundeesse? Eenyu akka hundeesse dhaga'een ture garuu. Bara kam immoo hundeeffame? Bara naagalaan jira mana dhiisigaa itti bishaan. Hundeeffama isaa abbaa hundeesses hin beektu. Abbaa hundeesses nama hundeesses hin barre dhiifama sirratti. Yaa Finfinnee keessa informationii Finfinnee gatiin gaafanneef. Finfinnee mata'uu isheetti qofa gatiin natti toleef badaas. Qorattee hin beektu. Maqichumti sababisti toleef. Maqichumti sababa natti toleef. Afrikaa keessa immoo biyyoota meeqatu jira? Ardii 65tu jira. 65? Afrikaa keessa? Nawaamuu dandeessaa yoo nawaami jedhee 65 isaanii kana. Hin danda'u. Yaa akkas jedhamee gatii barreeffameef waanuma sanarra dhaabadhee qofa duwwaa. 65tu jira jedheera. Tole guyyaan dubartootaa ji'a kam keessa kabajama? Fi guyyaa gaafa meeqa? Guyyaa gaafa meeqadha? Ji'i isaa ji'a kamidha? Ji'a Gimboot keessa moo akkam natti fakkaata? Gimbootiin afaan Oromoodhaan maalidha? Gimboot jechuun Maggaabit jechuun natti fakkaata. Maggaabitiif Maggaabitiif Gimbootiin afaan Amaariffaa ni lamaansa. Afaan Amaariffaa ta'etu jiru wal keessa xaxeen jira amma jechuun qo'inna yaadadhee sitti marra naa darbisa kana. Itti deebina garuu. Sesseeqii kokkolfii tumaarkaan keen argaa jedhee wallisaa eenyu jedhama. Amma mayyee natti himamee ture ግን yaadachaa jiru. Mee yaadime eenyu jedhama? Eenyu jedhama wayyoo na jalaa badee baalabboo. Na jalaa badee jira. Beema manatti himtee turte miti bayyeessus. Tole irra darbina kanas garuu itti deebina. Jaalallee qabdaa jedhee sin gaafaddoon. Garuu jaalallee meeqa qabda? Jaalalleen kiyya gara 5 ni ta'u ግን isaan keessaa wanti wassaname hin jiru. Jaalallee 5 qabda? 5 isaanii kana hin jaallatta? 5 isaanii. Nan jaalladhaan akka nama tokkotti. 5 isaaniiyyuu? 5 isaanii akka jaalala walqixa qabdaafi? Ija tokkoon ilaalta? Ta'een jaalala obbolummaan ni jira, jaalala hiriyyummaan ni jira, jaalala. Ani koo jaalallee meeqa qabda? Isa obbolummaa dhiisi jaalallee meeqa qabda? Jaalallee tokkoof tokko qofan qaba ka? Isa kam riinnatti 5 qaba naan jettu? Jechuun jaalallee 5 qaba gaafan jedhu
Yaa wanti wasaname hin jiru gatii ta'eef Shanan isaanii keessaa garaa murteessita. ganaa murteessan. Akkasii. Waan kan murteessite hin qabdu? Qabu. Tolee jecha gootichaa Adamsaa Iddoo keessaa maal yaadatta maal jedhe? Adamsaa Iddoo. Adamsaa Iddoo. Kana jedhe faa yeroo jedhan dhageessee hin beektu? I think dhageenan beeka genne yaadachaa hin jiru. Akkuma tasaa ta'ee akkuma karaarraa deemutti gatii na argataniif hunda yaadachuu hin dandeenye. Maal sida mana teessee si gaafanneef jecha kana yaaddu teessi. Namni gaafatti yaadee manaa ba'udha kan inni bisheessee dubbatu irraanfachuuf danda'a wanta yaadachuu danda'u kanaaf dhaka. Tole jirbii kiiloo tokkoo fi dhagaa kiiloo tokkotu wal faana mazaname isa kamtu caala? Akka yaadetti dhagaatu caala garuu gaafa kiiloon tokko sun jirbiin sun baay'atee kiiloon tokko sun dhufu immoo walqixa natti fakkaata. Kanaafuu lamaan isaaniiyyuu walqixa. Walqixadha jedhee mayyaada. Tole jecha ilaalla. Ilaalla gaafa xumurre. Jecha Adamsaa Iddoo jedhe keessaa waan yaadattu hin qabdu. Waan yaadadhu hin qabu yoo yaadadhe booroo dhuftaniif sinittiin hima. Finfinnee sitti deebinaa jettee turte jechi Finfinnee jedhu maalirraa akka dhufe? Finfinnee jedhu maalirraa akka dhufee Jawaar dubbattee turte. Jawaar maal jedhee dubbatee ture? Yaa'u maal akka jedhe na jalaa badee jira malee dhimma kana namoota qabsaantu irra Finfinnee maaliif akka maqaan isheetti moggaafamte isaantu haasaa. Tole haa ta'uyyuu malee isaanii wajjin irraati sirriitti Finfinnee waan inni ibsu gatiin qabaadhuuf sirriitti gaafadhee abbootii irraati. Lammaffaa irratti yoo wal agarree natti tola jedhee yaada. Maaliif asirratti akka qaldiitti yookiin akka qubna garaatti haasa'ee darbuutuun ta'ee tokkoof tokko dhugaa dubbatanii darbuu gaariidha jedhee yaada. Ayyee galatoomii ulfaadhu. Ulfaadhu atillee isinillee ulfaadhaa jedhee mayyaada. Tole. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment qophiin kottaa kolfaa keenyaa irraa kana fakkaata ture. Isin geggeessuun kan isin faana ture Ansabilee Alamuutii ogeessi kaameraa keenyaa Amaanoluu Ekturaa ture. Torban immoo qophii kottaa kolfaa biraa walitti deebinaa. Nagaa.